Ashamaa hordoftoota kiyya kabajamoo baga nagaan gara chaanala kiyyaa dhuftan jecha arras mata duree ajaa'ibaa karaa aappii kaleessan isin qabadee dhufeera karaa viidiyootiin jechuudha. Aappii kalee irratti akkuma beekamu fiichar poointii yookaan akkaataa maallaqaa karaa gabaabaadhaan mana keenya teenyee ittiin dalageenyu arginee jirra karaa weebsaayitii fi karaa appilikeeshiniin jechuudha. Aappii kalee gadhiiseetiin ture namoonni hedduun gaafii adda addaa irratti kaasaa turtanii akkamitti dalagannaa akkamitti fudhannaa Itoophiyaa keessatti dalagaa eeyyeen kana hundaafuu deebii gahaa isiniif qabadee dhufeera. Viidiyoo kana laayik godhuun akkasumas sheer godhuun namoota biraan gahuu hin dagatinaa. Peejii kiyyaas laayik godhuu hin dagatinaadha. Hayyee gara barnoota keenya yeroo deebinu aappii kanarraa karaalee hedduun dalagachuu yookaan hojjechuu dandeenya. Karaalee kanneen keessaa viidiyoo laaluuniif jechuudha. Viidiyoo itti laaluuf ammoo iddoo inni dhufnee jechuudha. Gaddeemnee iddoo watch viidiyoo kan amma isin agarsiisu kana kunoo iddoo watch viidiyoo kana cuqaafna. Viidiyoo hanga viidiyoo kanarratti dhiintuqa. Sekondii jiran dhufannaa. Hi guys, so I don't normally do this, but I have to tell you about this game. I cannot stop playing. It's so addicting, it's so fun. You should totally check this out. You can win real money. I'm talking hundreds, even thousands of dollars. They award $2 million every single week. It's so cool. There's no annoying ads. You can cash out on PayPal. Totally download it, check it out. I hope you win money. Yeah. Amma dhumee jira. Erga dhumee hanga X naaf duraalla X naaf jira X kana cuqaasa jechuudha. Haala kanaan naafidaa erga naafidee iddoo notification kunoo diimuu naafidee jira. Viidiyoo tokko daawwadheef badhaasa kiyya jechuudha. Kunoo tookinii fudhadheetiin jira jechuudha. Viidiyoo tokko daawwachuudhaaf jechuudha. Viidiyoo eegaan daawwadhee tookinii hedduu walittiin qabadha jechuudha. Haala kanaan anammoo karaa adda addaatiin isin gargaara. Karaan lammaffaa ammoo isa geemiidha. Isa geemii kanarratti iddoowwan jechuu dhufnee sugar cash, big money and fast gar geemota adda addaa kana taphanna. Mee an iddoo kan firii kana taphadhee isin agarsiisu. Firii kana yeroo bantan wantoota kun as keessatti sadii nuu kanneen jira. Tana keessaa tana yoo harkattee badhaasa guddaa qabda jechuudha. Kanneen keessaa anamma waan akka askreem wanta tan harkadheetiin jira. Badhaasa kileem bakka sana fudhadha. Fedhuudhaan deebi'a. Hangaan dandootti guyyaa kana dalagachuu ni danda'a jechuudha. Haaluma agartan kanaan sararuma akkamatti haquudha jechuudha. Irma yaa ammallee kiloomii 5 harkadhee amma daabboota jechuudha. Kileemii fudhadheetiin jira. Haala kanaan walittiin qabadha jechuudha. Ergaan walitti qabadhee eessa akkaan geessu ni ilaaltan. Eeyyeen kun haala kanaan walitti qabachaa jira. Ammallee kileem iddoo eegan haqee kileem iddoo torbanaatee jira tokkiniin. Haala kanaan karaa hedduu walitti qabda. Kunoo haala kanaan fixeetiin jira tan arraa fixeetiin jira jechuudha. Yookaan ammoo watch adii daawwadhee yookaan viidiyoo kareefuu daawwadhee haareed naa dabalama akkasitti taphachuus ni danda'a karaa geemiinis haala kanaan walitti qabadha jechuudha tookinii jechuudha. Ergaan walitti qabadhee karaalee irraa baasan akkamii? Karaaleen irraa baasan karaa lamaanii karaa viizaatii fi karaa peebaalaati. Viizaadhaan yoo qabxii hangam geesse 3000 point yeroo geesse kallattumaan karaa viizaa keetii yookaan viizaa jechuun beektanii maaster kaard ta'uu danda'a. Karaa saniin baafachuu ni dandeenya. Yeroo qabxiin teenya 3000 nuu geesse jechuudha. Haala kanaan qarshii 10 akkana. Karaa peebaalitiin ammoo yeroo ilaallu karaa peebaaliitiinis qarshii 3000. Namoota peebaala qabdan Itoophiyaa keessatti peebaalli ni dalagaa warra eeyyee ni dalaga. Garuu not available in your country jaa. Haalata mala itti dabarfadheetiin jira. Mala itti dabarfadhee isiniin agarsiisa. Amma qabxiilee tokkiin harkadhee karaa badhaasa jijjiiruudhaaf kun qabxii torbaan qaba. Amma duraas irraa fudhadheetiin jira jechuudha. Iddoo contest jettu niin cuqaasa jechuudha. Eegaan walitti qabadhee jechuudha. Ergaan iddoo contest jechuudha. Walitti qabadhee booda har'a guyyaan jimmaa kunoo iddoo kuma amma fakkeenyaaf badhaasa 163,000 point jechuudha. Qabxii sana yoo geesse badhaasa hangana qabda. Yoo hanganaas daftee dura geesse hangas qabdaa kunoo guddiseen isin agarsiisa. Qabxii sana ittiin dabarse jechuudha kunuudhaan niin kanna ol guddatti jechuudha. Niin kanna ol guddatti. Haala kanaan tookiniin harkadhee asitti kannee pointii xiyyaa gizeen kuma 63 ga'e jechuudha. Godhachuu ni danda'a. Badhaasa laftuma fudhachuu ni danda'a. Viidiyoon kun akka isinitti tole abdiin qabaa. Warreen haala taatan laayik godhuun akkasumas viidiyoo sheer godhaa waan daawwataniif baay'ee galatoomaa.